Harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya kun oduu afaan Oromoo TV Saatirraa isiniif darbuudha. Ani Galaanee Tarreessaati. Labsii yeroo hatattamaa Itoophiyaan baastee hojii irra oolchaa jirtu rakkoo biyyaatiif furmaata kennuu irra akka babal'isuu danda'u Amnesty International beeksise. Labsiin kun mirga dhala namaa bu'uuraa balaa keessa galchuun akka lammiilee irratti miidhaa uumaa jiru beekameera. Warraaqsi uummata Oromoo Oromiyaa keessatti ji'oota 11 oliif geggeeffamaa ture namoonni 800 ol akka ajjeefamaniif sababa akka ta'ee fi tarkaanfiin humnaa dabalataa hojii irra ooluun isaa haala biyyattii daran akka hammeessu malee furmaata akka hin taane dhaabbatichi ibsa baaseen ibseera. Biyyoota michuu misoomaa Itoophiyaa dabalatee dhaabbileen mirga namaa addunyaa hedduun labsii yeroo hatattamaa Itoophiyaan baaste mirga dhala namaa dhiita jechuun mormaniiru. Akka ibsa dhaabbilee mirga dhala namaatti namoonni mormii uummataa geggeeffamaa jiru wal qabatee hidhamanii jiran hooggantoonni siyaasaa, gaazexeessitoonnii fi warreen toora intarneetii irratti barreessuun hidhaman hundi hatattamaan akka gadhiifaman hubachiisaniiru. Rakkoo Itoophiyaa keessa jiru yeroodhaa gara yerootti fooyya'insa agarsiisuu irraa gara hammeenyaatti deemuun isaa hawaasa addunyaa akka yaaddessaa jirus himaniiru. Dhimma labsii yeroo hatattamaa ilaalchisuun ibsa kan baase Bloomberg labsiin sun bahuu hordofuun lammiileen kumaan lakkaa'aman akka hidhaaf saaxilaman gabaaseera. Labsii amma bahe kanaan hidhattoonni mootummaa iyyamoo mana murtii malee namoota shakkaman hidhuu fi ajjeesuu akkasumas tarkaanfii barbaachisaa akka fudhachaa jiran iyyamni kennameera. Akka ibsa gamtaa Awurooppaatti immoo labsiin kun jeequmsa biyyattii dabaluun ala furmaata tokkollee akka hin qabne beeksiseera. Labsii yeroo hatattamaa jedhamuun bahe kana hordofee naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti hidhaa fi ajjeechaan bifa qindaa'een raawwachaa akka jiru ragaaleen biyyaa bahan ni mul'isu. Malaammaltummaan qondaaltota olaanoo Ihaadegii fi ajajoota waraanaatiin raawwatu uummanni mootummaa irratti akka mormii kaasuuf sababa olaanaa akka ta'e dhaabbanni miti mootummaa dhimma kana qorachaa ture tokko beeksise. Dhaabbanni Chatham jedhamu teessoon isaa London ta'e akka beeksisetti lammiileen Itoophiyaa hedduun dhaabbileen afran Ihaadeg jalatti ijaaramanii jiran to'annoo adda bilisa baasaa uummata Tigraay jala akka jiran amanu jedheera. Waggoota 25 darban guddina agarsiiseera kan jedhame guddinni diinagdee biyyattii tajaajila lammiilee biyyattiif kennu irratti garaagarummaan guddaan akka jiruu fi uummata biratti diddaa guddaa akka uume beeksiseera. Akka gabaasa kanaatti dhaaba OPDO Oromoo bakka bu'a jedhamee eegamaa ture akka uummata biratti jibbamu kan godhes to'annoo fi olaantummaa TPLF dhaabicha irratti qabu akka ta'e beekameera. Chatham House akka beeksisetti labsiin yeroo hatattamaa Itoophiyaa keessatti labsamee jiru paartiin Ihaadeg TPLF'n durfamu biyyattii keessatti seera kabachiisuu dadhabuusaa agarsiisa jechuun ibseera. Bifuma wal fakkaatuun dhimma balaa siyaasa Afrikaa irratti kan qoratan Dr. Alexandria Gadzela gaazexaa National Interest jedhamuuf ibsa kennaniin sirna kufaatii dargii booda olaantummaan TPLF akka biyyattii keessatti dagaage ibsaniiru. Biiroo pirezidaantii biyyattii dabalatee paarlaamaan mootummaan giddu galeessaa dhaabbileen waraanaa fi dameen diinagdee biyyattii dhalattoota Tigraay qofaan akka geggeeffamtu himaniiru. Dhaabi TPLF olaantummaa amma biyyattii keessatti qabatee jiru dabarsee kennuuf ayyamamaa miti kan jedhan hayyuun kun obbo Hayilemaariyaam fooyya'insa tokko tokko raawwachuuf yoo yaalanis to'annoon diinagdee fi siyaasaa TPLF jala akka ta'u godhameera. Haala kanaan yoo itti fufee jeequmsi biyyattii gara diigamuutti akka geessu barreeffama isaaniin ibsanii jiru. Olaantummaan saba tokko Itoophiyaa keessaa hatattamaan dhaabbachuu qaba jechuun qondaalli Somaalilaand tokko waamicha taasisan. Paartiin amma Itoophiyaa bitaa jiru Ihaadeg kan diriirsee sirni saba tokkoon sabaaf sablammoota biyyattii bituu hatattamaan sirrachuu akka qabu qondaalli Somaalilaand kun waamicha taasisaniiru. Dippiloomatiin Somaalilaand maqaa isaanii himuu hin barbaanne akka jedhanitti hooggantoonni raayyaa waraanaa fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa yeroo adda addaatti Somaalilaand deeman saba Tigree keessaa qofa ta'uun haalli biyyattii akka gaaffii keessa jiru agarsiisa jedhaniiru. Biyya walabaa ta'uu ishee kan labsatte Somaalilaand keessatti gaazexaa maxxanfamuuf ibsa kan kennan dippiloomaatonni kunneen sabaaf sablammoonni biyyattii siyaasa Itoophiyaa keessatti akka hirmaataniif haalli mijachuu akka qabu gaafataniiru. Itoophiyaa waliin michummaa gaarii qabaachuun ishee kan himamu Somaalilaand gochaan aangoo sabaa fi sablammootaaf qooduu hatattamaan akka hojiirra ooluu qabu gaafatanii jiru. Qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa Somaalilaand waliin waliigaltee daldalaa fi investimentii kan mallatteessaa turan yommuu ta'u waliigaltee kana kan raawwatu bakka buutota saba tokkoo qofa akka ta'e beeksisanii jiru. Gama biraatiin mootummaan naannoo Somaalee ji'a darbe deeggarsaa fi fudhatama TPLF biraa qabu cimsuuf uummata horii fi mana gurgursiisee birrii miliyoona 10 dhalattoota Tigraay naannoo Amaaraa keessaa buqqaan gargaaruun isaa ni yaadatama. Oduun guyyaarraaf qabanne kanumaa turtii gaarii.
Harka fuun akkam jirtu daawwattoota keenya kun oduu afaan Oromoo TV Saatirraa isiniif darbuudha. Ani Galaanee Tarreessaati. Labsii yeroo hatattamaa Itoophiyaan baastee hojii irra oolchaa jirtu rakkoo biyyaatiif furmaata kennuu irra akka babal'isuu danda'u Amnesty International beeksise. Labsiin kun mirga dhala namaa bu'uuraa balaa keessa galchuun akka lammiilee irratti miidhaa uumaa jiru beekameera. Warraaqsi uummata Oromoo Oromiyaa keessatti ji'oota 11 oliif geggeeffamaa ture namoonni 800 ol akka ajjeefamaniif sababa akka ta'ee fi tarkaanfiin humnaa dabalataa hojii irra akka jiran amanu jedheera. Waggoota 25 darban guddina agarsiiseera kan jedhame guddinni diinagdee biyyattii tajaajila lammiilee biyyattiif kennu irratti garaagarummaan guddaan akka jiruu fi uummata biratti diddaa guddaa akka uume beeksiseera. Akka gabaasa kanaatti dhaaba OPDO Oromoo bakka bu'a jedhamee eegamaa ture akka uummata biratti jibbamu kan godhes to'annoo fi olaantummaa TPLF dhaabicha irratti qabu akka ta'e beekameera. Chatham House akka beeksisetti labsiin yeroo hatattamaa Itoophiyaa keessatti labsamee jiru paartiin IHADEG TPLF'n durfamu biyyattii keessatti seera kabachiisuu dadhabuusaa agarsiisa jechuun ibseera. Bifuma wal fakkaatuun dhimma balaa siyaasa Afrikaa irratti kan qoratan Dr. Alexandria Gadzela gaazexaa National Interest jedhamuuf ibsa kennaniin sirna kufaatii dargii booda olaantummaan TPLF akka biyyattii keessatti dagaage ibsaniiru. Biiroo Pirezidaantii biyyattii dabalatee paarlaamaan mootummaan giddu galeessaa dhaabbileen waraanaa fi dameen diinagdee biyyattii dhalattoota Tigraay qofaan akka gaggeeffamtu himaniiru. Dhaabi TPLF olaantummaa amma biyyattii keessatti qabatee jiru dabarsee kennuuf ayyamamaa miti kan jedhan hayyuun kun obbo Hayilemaariyaam fooyya'insa tokko raawwachuuf yoo yaalanis to'annoon diinagdee fi siyaasaa TPLF jala akka ta'u godhameera. Haala kanaan yoo itti fufee jeequmsi biyyattii gara diigamuutti akka geessu barreeffama isaaniin ibsanii jiru. Olaantummaan saba tokko Itoophiyaa keessaa hatattamaan dhaabbachuu qaba jechuun qondaalli Somaalilaand tokko waamicha taasisan. Paartiin amma Itoophiyaa bitaa jiru IHADEG kan diriirsee sirni saba tokkoon sabaaf sablammoota biyyattii bituu hatattamaan sirrachuu akka qabu qondaalli Somaalilaand eeyyama murtii malee namoota shakkaman hidhuu fi ajjeesuu akkasumas tarkaanfii barbaachisaa akka fudhachaa jiran eeyyamni kennameera. Akka ibsa gamtaa Awurooppaatti immoo labsiin kun jeequmsa biyyattii dabaluun ala furmaata tokkollee akka hin qabne beeksiseera. Labsii yeroo hatattamaa jedhamuun bahe kana hordofee naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti hidhaa fi ajjeechaan bifa qindaa'een raawwachaa akka jiru ragaaleen biyyaa bahan ni mul'isu. Malaammaltummaan qondaaltota olaanoo IHADEG fi ajajoota waraanaatiin raawwatu uummanni mootummaa irratti akka mormii kaasuuf sababa olaanaa akka ta'e dhaabbanni miti mootummaa dhimma kana qorachaa ture tokko beeksise. Dhaabbanni Chatham jedhamu teessoon isaa London ta'e akka beeksisetti lammiileen Itoophiyaa hedduun dhaabbileen afran IHADEG jalatti ijaaramanii jiran to'annoo adda bilisa baasaa uummata Tigraay jala ooluun isaa haala biyyattii daran akka hammeessu malee furmaata akka hin taane dhaabbatichi ibsa baaseen ibseera. Biyyoota michuu misoomaa Itoophiyaa dabalatee dhaabbileen mirga namaa addunyaa hedduun labsii yeroo hatattamaa Itoophiyaan baaste mirga dhala namaa dhiita jechuun mormaniiru. Akka ibsa dhaabbilee mirga dhala namaatti namoonni mormii uummataa geggeeffamaa jiru wal qabatee hidhamanii jiran hooggantoonni siyaasaa, gaazexeessitoonnii fi warreen toora intarneetii irratti barreessuun hidhaman hundi hatattamaan akka gadhiifaman hubachiisaniiru. Rakkoo Itoophiyaa keessa jiru yeroodhaa gara yerootti fooyya'insa agarsiisuu irraa gara hammeenyaatti deemuun isaa hawaasa addunyaa akka yaaddessaa jirus himaniiru. Dhimma labsii yeroo hatattamaa ilaalchisuun ibsa kan baase Bloomberg labsiin sun bahuu hordofuun lammiileen kumaan lakkaa'aman akka hidhaaf saaxilaman gabaaseera. Labsii amma bahe kanaan hidhattoonni mootummaa